diinatti amanteesna lattum ormatti qawwaakum mul'istum diinatti amanteesna lattum ormatti na jiraachistam jireenya raafa. Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu. Akkam jirtu baga jiraattan baga yoona heegdan isin jechuun jaaladha. Egaa akkuma baratame har'allee viidiyoo addaatiniin meeshaalee mana keessatti barbaachisan keessaa tokko minxaafii kan ta'e minxaafii lafa afamuu. Egaa warroonni namoonni baay'een biyyoota arabaa keessatti miccitanii yookaan ifattanii yookaan immoo wayyoo mana keenya filoo kan akkanaa bitannee asii fuunee galuu laataa akkamitti nu darbaa warroonni jettanii soggaa jiraattan ta'e. Egaa sadarkaadhaaniin qarshii isaa wajjiniinan isinitti hima. Egaa viidiyoo kana haga dhumaa obsaan dhaggeeffadhaa. Yaada waggaa qabaattan saanduqa koomentii jalatti naa barreessaa. Laayik gochuudhaan seenaa isiniin jechuun jaaladha. Warra isinitti tole immoo sheerii godhaa. Hiriyoota keessan biraan qaqqabaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkuma argitan baay'ee babbareedaa sadarkaadhaan kan jirudha. Minxaafiiwwan kun jechuudha walumaa galatti baay'ee haayidha jechuudha. Bareedinni isaa dhugaa dubbachuuf kwaalitiidha. Kanuma biyya ormaatitti argaa turtanidha. Hundi isaatuyyuu wanti adda isa godhe tokko hin jiru. Akkuma argaa jirtan kan akkasumatti mul'atuttan xixiqqaawwan illee akkasuma immoo mana saaloonii guddaa keessa kan afamu akkasuma xarabbeezaa jiraan illee kan afamu hunduma isaatu tartiibadhaan footoo viidiyoo waraabeetu jira jechuudha. Akkasumas immoo gatiin isaatillee akkuma san jechuudha. Akkuma amma argaa jirtan kana sadarkuma taa'e kanaanidha gatiin isaa. Karariin isaa baay'ee babbareeda dhugaan isiniin jedha. Ijji hundumarrattuu ijji keessi hafti. Kana akka sirriitti hubattanii fan akkanatti irratti qabeetu wanni suuraa godhe jechuudha. Akkam akka babbareedu jalqabaa haga sadarkaa isaatitti ilaaltan kunniin kana keessa kan 32,000tu jira. 32,000 haga 18,000, 17, 16tu jira jechuudha minxaafiiwwan kuni walumaa galatti. Egaa kamtuyyuu 32, kamtuyyuu 18, kamtuu 17, kamtuu 16 kan jettanillee obsaan na dhaggeeffadha. Please viidiyoo kana sheerii godhuudhaan namoota biraanillee ga'an isin jechuu jaaladha. Egaa akkasuma immoo haamlee keessan nan barbaada. Haamleen keessan baay'ee na jajjabeessuun keessan baay'ee gadi bu'aadha. Dhugaa dubbachuu fi garuu maal akka ta'e baruu hin dandeenye. Egaa haga isinii danda'ameen na cinaa dhaabbadhaa isin jechuun jaaladha. Laayik gochuudhaan sheerii gochuudhaan keessattuyyuu laayikii fi sheeriin hin jiru maal akka ta'e hin beeku. Maaliif akka sheerii narraa gabaabsitanii laayikis narraa gabaabsitanii hin beeku. Immoo yaada keessanillee koomentii jalatti naa barreessaa. Amma karuma minxaafichaatan isin ofa jechuudha. Minxaafiiwwan karaan argaa jirtan yookaan karaa tokko mul'achaa jiru kuni 30,000 haga 32,000 kan jiran keessaa kanniinidha jechuudha. Asitti dhiifama suuraan isaa sirriitti xirritti naa jechuu didee xiqqoo ifaatu narratti fe'e jechuudha. Hin barbaanne waggaa jettan irra deebi'eetanan jedhu biraa kana keessaa kan hin barbaanne jettan irra deebi'eetoo seeran suuraa kaasetoo isinii erga jechuudha. Warroonni barbaaddanii poostin isinii godha suuraa isaa jechuudha. Ni bitanna warri jettanii too barbaaddanii odoo garuu akka kootii yeroo meeshaa isin gorsu keessaa jiraate taanan meeshaa biyya ormaa osoo jirtanii odoo mana keessan guuttattanii hedduun itti gammada jechuudha. Sababbiin isaa dhugaa dubbachuu fi biyya keessa teessanii meeshaa bituun baay'ee ulfaataadhaan isin jechuu jaaladha. Garuu achi teessanii odoo minxaafii kana bitattanii achi teessanii odoo wantoota mana keessaa waan barbaachisaa ta'e tokko bitattanii baay'ee namaa salphata. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Waanan ofii kiyyaa argaa jirurraan isinii qoodatoo jira. As taa'eetoo meeshaa biturra osoon achi taa'ee bitee jiraadhe jedhee ofii kiyyaa kanan gaabu baay'ee waan jiruuf jechuudha. Hojjechaa bituu fi qarshii baasanii bituun garaagarummaa baay'ee qaba. Dhugaan isin jedha. Biyya keessatti kan itti baastan wanta baay'eetu jira. Kana qofaa miti. Achitti immoo baasiin hunduu keessattuu shamarran mana arabaa hojjennu baasiin hundi warrarraayi. Warra tokko warra dabaa yoo ta'e malee akkuma jiruun baay'inaa warroota bira hojjennu biraayidha. Keenya kan argannu hoo qarshichi numa bira galaa yookaan gabii keenya yookaan akkaawuntii keenyarra kan teechifannudha jechuudha. Akkaawuntii keenyarraa kan teechifannurraa qannasnee dhugaan isiniin jedha. Odoo kan ji'a tokkootirraa qannasnee minxaafii bitanne.
kan ji'a tokkotti irraa qannasneetoo meeshaa biiffee ta'uu odoo bitanne numa jalaa jireenyi qannasaa nuuf salphachaa deema malee nutti dabalaatu hin deemu. Minxaafiiwwan kana keessaa dhugaa dubbachuuf ani kan tokko jibbeellee hin jiru jechuudha. Dhugaa baay'ee babbareedu baay'ee kana kan hin jennedha. Caafirraan haga jalaa isinii kaaseetoo jira. As keessa kan 18 jira, kan 17 jira, kan 16 jira, kanneen keessallee jechuudha. Garuu gatii isaati malee bareedinni isaa hunduyyuu kan mataa isaanii of danda'edha jechuudha. Baay'ee bareedu. Haqannaallee hin qabanii jedheetoo jira gaafadhe. Egaa kaamooyyuu ni bitanna jettanii as keessaa gogaa filattaniillee jiraatan ta'e bira dhaqee isiniin daganaallee dubbisuu nan danda'a jechuudha. Warri maatii keessanitti mattanii maatiidhaaf filattanii kana nu bitaa jettaniini maatii keessanitti mattan waggaa jiraattanii baay'ee meeshaa bareedudha. Kwaalitiidha. Eessa bootan ati waraabde kun waggaa jettan ta'e ani Adaamadha. Adaamuman jira. Adaamumatti waraabde. Magaalaa jirtanitti argachuu ni dandeessu. Dhugaa dubbachuuf gabaa waluma qabateetuma deema gizee kana keessa. Wanti kuni feekidha. Kuni orijinaala jedhamu hin jiru. Amma wal qabateetuma deema hunduyyuu jechuudha gabaan. Yoo bakka isin bicha bakka kolkollee akkanuma bakka hin taane qofa hin dhaabatinaa malee gabaa isa gurguddaa magaalaa xixiqqoo keessayyuu meeshaalee bakka meeshaaleen gurguddaa itti gurguramu waggaa dhaqxan meeshuma qulqulluu ta'e argattu. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Wantoonni biyya ormaa jiran hundi isaatu yaada biyya keenya qaala'iinsa jireenyaa fi haala tokko tuyyuu biyya keenya xiqqoo rakkoo ta'e malee meeshaan hunduyyuu wantoota biyya ormaa keessatti arginu as biyya keessa hin jira. Meeshaa ganaan irratti hojjedha ammallee jechuudha meeshaaleewwan. Isinis kan barbaadan waggaa jiraattan kanarratti nu hojjedhu waggaa jettan koomentii jalatti naa barreessaa. Saanduqa koomentii jalatti naa barreessaa. Koomentii keessan dhugaa sirrittan dubbisaatu jira. Koomentii keessa sirrittan laalaa jira jechuudha. Kanaafuu naa barreessaa. Minxaafiiwwan kun minxaafii baay'ee babbareedudha. Yoo kan warri bitattan jiraattan ta'e ammallee kana keessa kararii kana barbaanna. Kararii kana nu gaafadhu dhuunfatti kan jettan waggaa jiraattan ta'e na dubbisaa. Dhaqee tanan kararii isin filattan yookaan immoo bifa halluu isin filattan isinitti argisiisaa. Suuraadhaan isinitti argisiisaa. Gatii isaa indaganaa isinitti hima jechuudha. Ammaaf walumaa galatti kan qarshii waggaa isinitti hime ta'e ammas irra deebi'eetan isinitti hima kan 32,000 kan 18,000 kan 17,000 kan 16,000tu jira jechuudha. Ani kanan gaafadhe kanniin keessaa jajjabaan gaafadhe kan xixiqqaawwan illee akkasumatti jiraachuu ni malu. Ani garuu jajjabaawwan kan saaloonidha ta'anidha kanan gaafadhe jechuudha. Egaa kana fakkaata gatiiwwan minxaafii. Egaa xixiqqaawwan isin jira kan xarabbeezaa fakkeenyaaf xarabbeezaa jala afan baay'ee babbareedan as keessattuu in argitanii kana keessatti osoo hin ta'in qoyaan masarraa naanitu hin dhufa jechuudha. Xixiqqaawwan inni kan xarabbeezaa akkasuma qannasa kun olaala isin jidduu kanaan kanneen mul'atu jechuudha. Kararii isin filattan kan isinitti bifa ija keessan hawwatu isinitti tole achi keessatti argattanii ani kanan waraabee Adaamumatti isin immoo naannoo jirtan bakka feetanitti argachuu ni dandeessu. Akkasuma immoo isaan gabaan isaanii wal qabatee deema. Amma fakkeenyaaf kan daldalli wal qabatee deema yeroo kana keessa jechuudha dhugaa. Anamma Adaamaa jiraadhee Asallaatti odoon barbaade isaanumarraan argachuu nan danda'a meeshaa kwaalitii kana jechuudha. Akkasuma wal qabatee too deema daldalli waan ta'eef meeshaa amma asitti argame kana naannoo keessanitti magaalaa itti jiraattan keessatti argachuu dandeessuun isiniin jechuu jaaladha. Egaa har'a guyyaa minxaafii irratti hojjedhe ni bitanna kan akkatti babbareedu kana kan argaa jirtanidha. Yoo bitattan na beeksisa isiniin jechuun jaaladha. Egaa ganaan ni jiru meeshaaleewwan hin bayin ganaan irratti hojjedha isiniin jechuun jaaladha. Isinumti bicha ammas meeshaa kana meeqan jira nu gaafadhu kan jettanis waggaa jiraattan. Fakkeenyaaf kan ijaarsa manaatirraa wal qabatee meeshaa baay'eetu jira. Wantoonni mana keessa ijaarsatuyyuu jechuudha. Kanneen illee nu gaafadhu warri jettan waggaa jiraattan ani koomentii keessan saanduqni koomentii kiyyaa sa'a 24 banaadha. Koomentii keessan nan dubbisa. Isin qofti yaada keessan naa barreessaa yookaan naa teechisa isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma immoo viidiyoo kana laayikii dhasseenaa pilis waggaa seentan. Egaa kaakunooti sirriitti xirritti godheetan akkasumatti mul'atutti viidiyoo irratti hojjedhee minxaafiiwwan kanneen dhugaan isiniin jedha. As keessaa irra deebi'een dubbadhaa kanumti jibbamu
minxaafiin kun hin bareedu kan jedhamu tokkollee as keessaa nan dhabe jechuudhaan karaa kootiin. Garuu immoo as keessaa kan nama hawwatu jira mitire. Ana kan tokkotu na hawwata garuu namni kan jiru kana hunda mana ofiitti hin bitatu as keessaa tokko bitata. Kana keessaa isin kan isin hawwate. Anis kan na hawwatu jira isinis kan hawwatu jira. Kana keessaa kan isin hawwate irra deebi'een dubbadha. Ammallee nu gaafadhu naannoo keenyatti maatiin keenya nu haa bitu. Kophaatti haga dhumaa meeqan gurguramu oggaa jettanillee ta'ee ammallee barreessuuf isin hin dagatinaa. Anis immoo dubbisuuf deebii keessan isin deebisuuf duubatti hin deebisin jechuun jaaladha. Egaa ka viidiyoon kiyya guyyaa har'aa kana fakkaataa minxaafii gubbaa irratti viidiyoo minxaafiiti. Viidiyoowwan kuni dugda duuballee ni jira minxaafiiwwan kan oggaa isinitti mul'atan mastaawotiidhaan duubatti kan baay'ee babbareedan